akka diina isaanii isaa ta'e kan Eertiraan deeggarre godhee raachisuun barbaachisaa ta'uu yoo danda'e I think karaa kanaan deema. Isaanin ala garuu warri faranjii warri biyya alaa warri dhihaa kun I think isaan dhiibbaa godhanii akka lolli waraanaa Tigraay wajjinis jara kan wajjinis hin uumamne godhuuf hanga ta'e hin tattaafatu jedhee namana. Oromoodhaaf kun I think waan Oromoon jala bu'ee hordofuu qabudha because bu'aan isaa maal ta'a kan jedhu yoo Abiyyi injifatame warra Abiyyiin injifatu kana wajjin wal gaarreeffachuun dhufu because isaanis garuma Finfinneetti ilaalu waan ta'eef yoo Abiyyi immoo injifateetti deeme maal agarsiisa kan jedhuuf jechuudha. Abiyyi qaama nagaa barbaadu akka hin taane qaama waliigalteedhaan humnoota adda addaa wajjin tasgabbiidhaan biyya bulchuu barbaadu akka hin taane waan agarsiisu waan ta'eef kana sirriitti jala bu'ee hordofuu qabna kan jedhudha. So carraan Geetaachoo Raddaa maal akka ta'u yeroo dhumatu deebii kennaa garuu akkanaan ilaalutti waan inni deebi'uun natti fakkaatu. Har'a wanti dhageenyee gabaasni nu qabnu odeeffannoo nu qabnu maal inni akka biyya hin banne gurguramee jira kan jedhu dhageenya. So innis biyya keessa taa'uun barbaadu jechuudha deebi'uus hin barbaadu jechuudha. Isaanis immoo akka biyyaa ba'uus hin fedhanii because mootummaan yeroo sun akka jalaa diigame jedhanii meeshaa isaanii waan ta'eef ammatti jechuudha. Meeshaa isaanii waan ta'eef inni deeme kan jedhu. So kanuman jedha isaanii irratti. Yaada bal'aa nu kaastanii gara xumuraatti yaadota gaggabaabaa sinirraa barbaannetu gara maree keenya goolabnaa. Egaa yeroo ammaa rakkoolee Tigraay keessaa jiran ofiisaati Abiyyi Ahmed kallattiidhaan bahee dubbachuurraa gam tokko yeroo Geetaachoo Raddaas yaaduma Abiyyi dubbata Saarqaanis yaada Abiyyi dubbataa waan jedhutu namoota siyaasaarraa miidiyaaleerraa kaka'a. Darbee immoo Abiraam Balaayin fayyadama. Dhiyeenya kana sadeeqaa muraasaa fuula bisiginaarra jiruuni humna jara sana tasgabbeessu illee akka qaban fa'aa kaasee ture. Abiyyi dhimma kana keessatti kallattiidhaan maaliif dubbachuurraa of qusate haalli TPLFif gama Shaabiyaatiin yookiin immoo warra Eertiraatiin dhufeenyi jira jedhamee dubbatame Abiyyi fa'aa kaasanii fi kan Geetaachoo Raddaa kaardii ittiin TPLF rukutuuf ifatti iccitii garaagaraa gadda dubbachuu yaalii taasise tokko jira egaa sun akka nama hoggana siyaasaa waliin dirree risaasa tokko fudhachaa turanitti haasoon qaamni ta'uusi siyaasa keessatti akrobaatii taphachuun ni mala garuu dhiigaan taphachuu ta'a malee kana hundumaa keessatti haalli Abiyyi naannoo sanatti qabachuu barbaadaa jiru kuni haala kamiin ifa ka jedhu irratti yaada keessan barbaanne itti aanee rakkoo kana gara dhiibbaa adda addaatti deemaa jiru gama siyaasaatis dhiibbaa uumamu waraanaanis dhiibbaa uumamu kan ilmaan Oromoo akka inni ulaaga laanaaf lola kaabaas ta'u lola kamitti Abiyyiin tiksuudhaaf hirmaachuu qabanii jettaniin dabalatti ilmaan Oromoo haala kan akkamiin hubatanii gar tokkotti jabaatanii socho'uu qabu ka jedhullee yaada xumuraatiin mukaas dooktar. Abiyyi ofii isaatii kallattiidhaan hin dubbatu waa'ee lola waraanaa. Yeroo hunda inni dubbatu lola waraanaa warra Tigraay irratti gaggeessuuf yaalaa ture sanas namoota karaa Biraanuu Naggaatiin karaa Kiristiyaan Taaddalatiin ifa godhaa turan dura irratti jalqaba irratti. Hanga lolli dhuka'ee naannoon Tigraay hanga ta'e meeshaa fudhatee namoota tokko hidhuu jalqabetti hanga sanaatti itti qophaa'aa turanii kan jalqaban isaanii ispeeshaalii warri naannoo Amaaraa isaan gochuu kan jedha. So kan dubbataa ture waa'ee kana iccitii kan baasaa ture warra biraati. Torban jahaaf yoo dheerate torban jahaaf ji'a tokkoof malee kana caalaan fidu hin fidnaa daddafnee seera kabachiisa. Karaa hawaasa miidiyaa hawaasaatiin kan dubbachaa ture. So Abiyyi waan akkanaan dubbatu maaliif inni gaa mootiidha waa'ee naannoon dubbatu waa'ee biyyaatti dubbata malee tokko. Lammata inni nama nagaati. Looreetii nagaati. Malee waa'ee lolaa nama dubbatu miti. Garuu gaafa as gadi ba'u immoo uffata waraanaatu uffatee dhufa. Waraana mitiin at least amma miti. Dur koloneel ture dhugaadha. Garuu amma akkasii miti. Dirreettis gaafa deemu uffata waraanaatu uffatee deema. So nama nagaa waan ta'eef inni waa'ee waraanaa hin dubbatu. So ergamtoota isaaniitiin karaa isaaniitiin dubbata. Irra caalaa Abrahaam Hagos kan Abrahaam Balaay kan dubbatee akka miseensa bilchinaatitti akka miseensa mootummaa sanaatti kan dubbate waan ta'eef I think wanti inni jedhu I think irra caalaa akka jecha Abiyyiitti fudhatamuu qaba. Jechi ministeerri dhimma alaa Dr. Gideon kaleessa dubbates akka jecha isaatiitti fudhatamuu qaba. Jechi Gideon dubbatee baay'ee aarii guddaadhaan miira guddaadhaan dubbatee haalli itti dubbate immoo yakka isaanii tarreessee hanga 5 ta'an tarreessee dubbateeti
kana qofaa miti dubbannee yuun fedhu garuu kana kamiin isinitti himu hangam qaamni kun waliigaltee Pretoria irratti waliigalleessan diiguuf hanga ammaatti tattaafachaa akka ture lola waraanaa nutti labsuuf akka deemu kanaaf seera kabachiisuun immoo mootummaan waan hunda tarkaanfii barbaachise hunda akka fudhachuuf deemu kan dubbatu kan agarsiisu dubbate. So gaafa sana ilaaltu kuni yaada Abiyyi. Walumaa galatti Abiyyi warra TPLF kana argaa isaanii fedhu jechuudha. Isaan badan malee aangoon isaa bakka itti deebi'u hin danda'u. Aangoon isaa turuuf hin deemu jechuudha. Barcuma warra sochoosuudhaa uummanni warra jarri kun jara kana haxaa'uudhuma qabnaa kan jedhu waan qabuuf jechuudha. Hanga ammaatitti isaan badu dadhabuun sun baay'ee isa aarsa karaa namoota adda addaatiin jaruma kan abaaruutti itti jira jechuudha. Geetachoonis jaalatee utuu hin ta'in I think Tigraay irratti warra waliin isa wajjin dhaabbatu waan hin qabneef uummannis harkaa waan deemeef akka gantuutitti waan laaluuf ijaarsas waan hin qabneef eenyu qabareennis bakka itti baqatu barbaacha waan Abiyyiin waammataa jira waan Abiyyi jedhu fedhii Abiyyi waan guututti jiru fakkaata jaalatee garuu natti fakkaatu. Jeneraal Tsaadqaan karaan duras bakka jedhee inni miseensa TPLF miti garuu yaadni inni barreesse tokko jira. Barreeffamni sun wanti jedhu wantoota adda addaatiinis nagaa barbaada lolli waraanaa cimaan akka dhufaa jiru lolli waraanaa kun immoo Tigraayin ammas miidhuuf waan deemu waan ta'eef kana sirriitti xiinxaluu qabnaa jedha. Uummanni kun akkamitti waraana kana jala hafuu danda'a kan jedhu irratti yaaduu qabnaa jedha. Karaa biraatiin garuu Eertiraan mootummaan Eertiraa kun mootummaa badaa waan ta'eef buqqa'uu qaba kan jedhu of keessaa qaba. Asaba immoo Itoophiyaatti galchuuf akka ulaa galaanaa Itoophiyaa ta'uu godhuudhaaf mirga waan qabnuuf yeroon isaas amma karaa nagaatiin immoo karaa lagaatiin kan jedhu waan akkasii waan jiruuf I think yaadni suni kan barraa'ee irra caalaansaa waan yaada Abiyyi jaalatu natti fakkaata. Yaada ilmaa durumaa jalqabee Tsaadqaan Abiyyiin qabachiise natti fakkaata. So hundi isaa jarri sadeen kun ammatti fedhii fi faayidaa Abiyyi fuulduratti gadi baasaa waan jiran fakkaata. Inni waan inni hin dubbanneef gaa tooftaadhaaf ta'a jedhee namanaa because inni nama nagaati inni nama biyya bulchuudha malee waa'ee xixiqqishoo kan akka naannolee kana haasa'uun fedhu. Kanaaf yeroo adda addaatti gaafa mariin isaa gaggeeffamu jedhamu Oromoo wajjin warra naannoo Oromiyaa wajjin haasaa Amaarris Faannoonis warra naannoo Amaaraa wajjin bulchiinsa naannoo Amaaraa wajjin haasaa maal kan jedhu jedha. Inni simatu inni waa'ee isaa wajjin mariidhaaf hin deemu. So kun waan argamudha inni kana sadarkaan isaa kana caalaa waan ta'eef sadarkaa kana gadi irratti bu'ee dubbatu kan jedhu fakkaata. Gaafiin kee kan lammataa Oromoonni Oromoo dubbii ulaa galaanaa kana akkamitti ilaaluu qabu akkamitti fudhachuu qabu kan jedhu I think humni Oromoo ta'e kamiyyuu Abiyyiin deeggaree ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf fiduudhaaf jedhee lola waraanaa kanatti deemuun hin barbaachisu. I think akeeka fi kaayyoo qabsoo uummata Oromoo dhiisanii waan biraatti bobba'u akka ta'etti ilaalaan. So humnoonni Oromiyaa keessa jiran KFO'n fi adda bilisummaa Oromoo waliigaltee wayii mallatteessanii dheengaddaa akkuma beektu torban lamaan dura ibsa wayii baasanii turanii ibsi sun waan akkanaa kana inaasa'uu hin dubbatu. Garuu mariin sun kan geggeeffame irra caalaansaa maalirraa ka'e yoo jette fedhii Abiyyi Obbo Daawud hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi Dr. Mararaa hoogganaa KFO wajjin godhe irraa ka'a. Mariin inni godhe immoo maal jedhaa lola waraanaa jabaatti adeemuuf jirra Eertiraa wajjin gaafa lola kana jalqabnu kanarraa hafuun nam tokkoof hin ta'u isinis akka qaama Oromoo tokkotti gaafa qaamni qaamoleen adda addaa warra kaabaa waliigalteedhaan aangoo ijoollee harka ijoollee Oromoo keessa jiru kan fudhachuudhaaf tattaaffii godhaa jiran kanatti isinis akka Oromootti walitti dhuftanii wajjin dhaabbachuu qabdu kan jedhu akeeka kanarraa ka'ee waan ta'eef walga'iin sun kan walitti qabamee fi ibsi sun kan bahe wanti inni barbaadu Oromoo kana keessa buusee Oromoon ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf fidee kan jedhu kanarraa wal qabatee immoo aangoon isaa akka fudhatama argattu siyaasaadhaan uummata siyaasaa adda addaatiin akka fudhatama argatu uummata gidduuttis akka fudhatama argatu taasisuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Kun I think fudhatama waan qabu miti. Uummanni Oromoo amma akka isa wajjin dhaabbatan godhamaa turan kun uummata Oromummaa isaaniitiin irraa kan ka'e miidhamaa turan cunqurfamaa turan yeroo adda addaatti mana hidhaatti fi rakkoo adda addaatti irratti raawwatamaa ture waan ta'aniif mootummaa Abiyyi wajjin dhaabbachuun I think ofuma isaaniitiifuu godaannisa
inni isaan irratti dhiisee deemee sana irraanfachuu ta'a. Okay? Madaa inni isaan irratti geessise sana irraanfachuu ta'a jedhee namana. Akka Oromootti immoo akka qaama Oromootti karaa kamiinuu tooftaa kamiinuu haa falmanii qaamni Oromoo kan barbaadu mirga abbaa biyyummaasaa hiree ofii ofiif murteeffachuu biyya ofii ofiif bulchuu qaamolee naannoo gaanfa Afrikaa keessa jiran wajjin nagaadhaan ollaa gaarummaadhaan ollaa gaarii ta'anii waliin bulu malee wal gaarreeffatanii humnaan isaan cabsanii lafa isaanii saammatanii qe'ee isaanii fudhatanii of jalatti bulchuu waan hin taaneef namni Oromoo ta'e tokko eenyuunsaayyuu lola waraanaa kanatti bobba'uun qabu jedhee nama. Namoonni siyaasaa Oromoo kaayyoo isaanii deebi'anii ilaalanii wanta akkanaarraa of qusachuu qabu. Mirga Eertiraas haa ta'u sarbuun mirga Tigraayis ta'u sarbuun Abiyyi wajjin dhaabbachuun duguuggaa sanyii Oromoo irratti inni geggeessaa ture irraanfachuu ta'a. Dhiiga Oromoo harka isaa jiru ofitti dibachuu ta'a. Isa wajjin dhaabbachuu jechuun kana gumaa Oromoo dagachuu ta'a. Kanaaf qaamni Oromoo ta'e kamiyyuu yoo bilisiginnaan diina Oromoo ta'e qaamni Oromoo ta'e kamiyyuu diina Oromoo wajjin dhaabbatee dhiiga ijoollee Oromoo Abiyyi of harkaa qabu sanaan wajjin wallaaquun hin barbaachisu jedhee namana. Waa'een ulaa galaanaatis ta'u Oromoodhaaf ulaan galaanaa nutti dhiyaatu kan Eertiraa miti. Ulaan galaanaa nutti dhiyaatu yookaan kan Jibuutiidha karaa Reedawaatiin yookaan kan Hargeysaati yookaan kan Somaaliyaati yookaan kan Keeniyaati. Gurgurtaa fi hariiroon nuyi qabnu uummatoota kana wajjin malee hariiroon nuyi Eertiraa wajjin qabnu hin jiru. Daangaan isaan wajjin qooddannu hin jiru. Nu gidduu uummatoota adda addaatu jira. Naannolee adda addaatu jira. Kanaaf fuuldurattis ta'u diina horachuu hin qabnu miti. Bakka hin taanetti bobbaanee jechuudha. So qaamni Oromoo ta'e kamiyyuu Abiyyi wajjin dhaabbachuunsa ofuma isaatiin diina Oromoo wajjin dhaabbachuu ta'a. Warra dhiiga ijoollee Oromoo harkaa qaburraa yakkamtoota wajjin dhaabbachuu ta'a. Warra duguuggaa sanyii uummatoota adda addaa biyya san keessa jiran irratti geggeessaa ture wajjin dhaabbachuu ta'a. Ammoo akka Oromootti impaayera bututee kufuuf deemu kan impaayera kana deebisanii ijaaruu irratti hirmaachuu ta'a. Akkuma beektu gaafa qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabu bara 1971tti the Oromo voice against tyranny kan jedhu kan barreeffame hooggantoota jalqabaa Oromootaatiin hayyoota jajjabootiin kan barreeffame yoo agarte Oromo does not have an empire to build. Nuyi akeekni keenya kaayyoon keenya impaayera ijaaruu miti. Impaayera Itoophiyaa diigamtuurraa immoo rakkoon nutti dhufuu hin jiru kan jedhu sirriitti gaqqabee waan dubbatu. Kun waan ta'eef qabsoo Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti impaayeraaf bobba'uun impaayera tiksuudhaaf impaayera deebisanii ijaaruudhaaf sanuu kan akka sirna fiudaalaatitti ijaaramte sanuu kan uummatoota adda addaa naannoo gaanfa Afrikaa keessa jiran wajjin hariiroo keenya balleessu sanuu kan uummatoota biyyoota adda addaa gaanfa Afrikaa keessa jiran wajjin hariiroo nagaa hariiroo obbolummaa hariiroo ollummaa kan jalaa balleessu waan ta'eef Oromoon tokkollee kana keessaa harka qabaachuu hin qabu itti bobba'uu hin qabu ijoolleen Oromoos irratti du'uu hin qabdu. Har'as raayyaan ittisa biyyaa hedduun isaa Oromoodha. Bakka amma jirru kanatti ammoo Abiy Ahmed waraana Amaara irraa fiduu hin qabu. Waraana sabaaf sablammoota kibbaa irraa fiduu hin qabu. Sidaama irraa fiduu hin qabu. Somaalii irraa fiduu baay'ee hin qabu. Ammas dabballoonni bilchiginnaa aanaa keessa deemanii qabalee keessa deemanii kan uummata keenya sodaachisaa jiran waraana fiduu qabdu humna waraanaa akka ijaarru nama kootaan itti ramadame nama kuma hanganaa fiduu qabdu jedhanii ijoollee hiyyeessaa humnaan haranii gara leenjitti keessaa jiru. Sanuu immoo Abiyyi sodaachisanii kootaa keessan hin buunne jecha isaanii sodaachisaa jiru. Kun jechuun maal jechuudha? Ilmaanuma Oromoo waraana guddaa kanarratti bobbaasee ammas ficcisiisuuf deemu jechuudha. Oromoon biyya san keessatti biyya hin qabu, namummaa hin qabu, namummaa waan hin qabneef mirga hin qabu. Oromoon miseensa mootummaa bulchiinsa Abiyyi keessa jiruyyuu mirga saamichaa qaba malee humna waan qabuuf mirga namummaa biyya san keessaa hin qabu. Because isaaniinuu warri diina Oromoo maal jedhanii abaaru ona gaawayaan jedhani. Kanaaf bakka namni hin taanetti impaayera namaa sanuu impaayera nama Oromoo diigu ijaaruudhaaf sirna kana hambisuudhaaf sirna kana kufaatii jalaa bulchuudhaaf baraaruudhaaf Oromoon du'uu hin qabu. Oromoon tokko lubbuu isaa balleessuu hin qabu kanarratti. Maaliif kana jedha? Haadha utuu dubbannu bakki amma itti jirru Abiy Ahmed akka bara fiudaalaa san akka bara dargii san Oromiyaa keessatti afaan hojii lammaffaa ta'e afaan Amaaraa akka ittiin fayyadaman
dirqaa jira. Afaan barumsaa gireedii tokkorraa sadarkaa tokkoffaarraa jalqabee hanga yuunivarsiitiitti afaan Amaaraa akka Oromoon dirqiidhaan baratu taasisaa jira. Kun gara impaayeriititti deebi'aa akka jiru, gara sirna fiudaalaatitti deebi'aa akka jiru agarsiisa. Bakka har'a jiru kanatti I think yaada afaanii kana irra deemnee gaaf biraa sagantaa godhannee itti dubbachuu qabna. Seenaa haaressu, aadaa haaromsu akeeka jedhurraa ka'anii torban darbe kana sagantaa ayyaana Adwaa kabajuu kan jedhurraa ka'anii Gobanaa Daacee fa'aa Minilik faarsutti ka'an. Minilik abbaa Oromooti. Minilik nama gaarii Oromoodhaaf yaadu quuqamudha. Seenaa balleessaniitii Minilikin akka diina godhanii nutti nun barsiisan. Seenaa kana sirreessuu qabna. Seenaa sirreessuu, aadaa haaromsuu jedhanii Gobanaa fa'aa akka fira Oromootitti dubbachaa jiru. Bakka kanatti Oromoon hundi ka'ee, Oromoon akka nama Oromootti of laalu hundi ka'ee mootummaa kana mormuu qaba malee bakka amma jiru kanatti mootummaa kana baraaruudhaaf ijoolleen Oromoo lubbuu ishee galaafachuu qabdu, lubbuu ishee galaafatamuu qabu, lola waraanaatitti bobba'uun qabuun jedha. Ayyee Dooktar Guddoo Galatoomi, egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan isin hordofaa turtan qophii qorqortii siyaasaa har'aata biyyoolessa Oromiyaadhaa isin darbaa turedha. Qophii qorqortii siyaasaa har'a keessummaa keenya Dooktar Tsaggaayee Araarsaa waliin dhimmoota siyaasa impaayirtii adeemsa burjaajii siyaasaa Abiyyi Ahmed sobaan wal makate teessoo aangoo isaa tikfachuudhaaf deemaa jiru bu'iinsa sabootaa walitti bu'iinsa biyyaa akkasumallee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo akka hin jabaanne manni Oromoo sabatiinsaa nagaa argatee akka sochoone saba biraa irratti kaasee uummata Oromoof diinummaa Oromoonis akka biyya hin arganne irratti hojjechaa jiru akka irratti dammaqee uummanni keenya irraa dhaabbatee mootummaa mataasaa biyya mataasaa ijaarrate sana keessatti filannoo jireenya isaatii kan siyaasaa kan barnootaa, dippiloomaasii, diinagdee, haala imaammata jiru irratti yeroo sana deebi'ee hojjetachuu danda'amutti garuu akkanumaan aarsaa dhimmallee baasuu hin qabu. Warreen ara rakkoo keessa jiran iyyuu rakkoolee isaan keessa jiran keessaa bahuu hin dandeenye koolluutu ka dhufee bu'aa Abiyyi Ahmed qabsoo qeerroof qabu uummata Oromoo butee goyyomsee aangoo irratti hin taa'uudha akka jedhu yaada bal'aa aga gaanfa Afrikaa fi dudduubatti deebi'amee seenaa ijaarsa impaayiritti seenaa qabsoo TPLF fi amaloota Abiyyi Ahmed fedhii uummata Oromootii wal bira qabuudhaan Dooktar Tsaggaayeen ibse. Ayyee Dooktar Guddoo Galatoomi yeroo kee qaala aarsaa gootee dhiyaattee